بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خنيا خانفقو في إيهو جرتان بكا جرتان الراء سلامتان تنجسنا رقبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديادا سينا إن شاء الله. جرتو ججباتو مال جرتو جيبيتا قالت سينا مين إمرينا سينا ربي دقانو وفق خيري ولتنو هاكبو حمتو نرى هاكبو والرب جالني ربي ندبسين والرب جالتو قفا ردبت ربنا هتاس ربي صلاة في صلوات اللي نفالافس هذا رولا جيسا إرين أمة محمد الله قفا سبحانه وتعالى إرين أمة محمد الله قفا خانه ودوغا سيقلامتي إرين أمة محمد أمنتين إسلاماتني نما يسي قلل لالف نما يسي هو بتف أمنتي إسلام برت آيه أنا جيسني بارك الله فيكم. لهذا مين سينا ربي سبحانه وتعالى أكومة مسلمة ربي أيانا لم قفن وهيا سوت إن شاء الله ديشني باسا واني لما ولد إشن هركا فجأة أمنتي إسلام سرتي وجهن ورواجس جرم واي الرجرة لكتي جرا وانا أمنتين إسلام جتو وليف إبسون دركام هركا ولراك أكبو في ولراجة الليسون دوغورا غدا في داجرا واسا كيسات وانتو كوابين أياني ريتشا نما مسلماتيف أيانا ميتي كانوا بود نمني واقع فتاته أياني ريتشا إسالال جيسا كانوا بود nama muslima ayyaanni irreechaa isa laalchisu kana dubbachuudhaafis Oromoon wanni walitti gaarreeffatuufis hin jiru. Ayyaanni irreechaa Oromoota hunda hin laalchisu akka nuti beenutti. Lakki ayyaanni irreechaa ayyaana Oromooti jedhee chaappaan irratti nu dhoomee hin jiru. نعوسيقا ربي برا سبحانه وتعالى نبيين رفي أياني ريتشا أيانا أمة أورموتي جئي چابان نوخن نمنجو ولي وچو كم نقا بفبري داران وليب سنرى زنا فتا جنة أصول لولي أصول ناريت مي حكمة ران دوبدا جتني بك ريتشا تنا مي حكمة ران دوبنا ربي حكمة فانو أغايو أصول لولي إلولينا يتني بر إلولو هنو زنا فتا جنة ولي ناسوين أياني ريتشا أيانا أمة أورموتي ميتي أمة أورمورا نموتا أني أمنتين كي يواك إفتا جي أيانا إساتي ولي قال لا أياني ريتشا
ayyaana ummata oromorra ani waaqeffataadha nama ifin jiru ayyaana isaati. Oromoon immoo ayyaanni waaqeffataadha aadaa oromooti yoo jette iddi islaamaatis aadaa oromootiin sin jaaga akkas jechuun ni taati. Idul adhaa fi idul fitrin ayyaana ummata oromoo hundaati yoon sin jee ni fudhatta hin fudhattu bar. Idul adhaa fi idul fitrin ayyaana ummata arabaati yoon sin jee ni taati shari'atti illee hin qeebalamtu. Na obsiga yoon ayyaanni iidaa islaamaa ayyaana iida arabaati yoon jee arabaati illee miti na godhu. Arabni kiristaana qaba, waaqeffataa qaba, yahudaa qaba. Akkuma oromoon islaama qabdu, kiristaana qabdu, waaqeffataa qabdu, yahudaa qabdu kanatti jechuudha. Laali oromoo aadaa baranneen baranne, sirna baranneen baranne, amantii baranneen baranne, adaba baranneen baranne akkanumatti afaan walii dheerachaa jira jarana. Waliif haa obsinu. Ayyaanni irreechaa ayyaana aadaa ummata oromootii jechuu hin dandeenyu dhaggeeffadhu. Ayyaana ummata amantii waaqeffataa qabu oromoorraa kan ta'e jechuudha. Walii galaa miti oromoo keessa walii galaa miti. Bar aadaa ummata arabaa keessattis ni jira bar warri ayyaana irreeffannaa qabu. Faranjiinis ni qabdi bar ayyaana irreeffachaa kana Thanksgiving jaanii ni bar. Ayyaanni irreeffannaa kun bar oromoo qofa irratti hin dhufne bar. Walii galaa miti. Kana na huwadhu adeero Thanksgiving qabdi faranjiin. Ummanni arabaatis ni qabaa bar. Ummanni arabaatis zamana rasuulatti alayhi wasalaatu wasalaam wannummaan rasuulii ergameefu ummata waaqeffata, ummata yahudaa, ummata nasaaraa kana gara rabbitti yaamuufi bar. Islaamummaan wanni dhufteefu waaqeffataa islaamummaatti yaamuufi adeero. Namni waaqeffataa na dhaggeeffachaa jirtu obbolummaadhaan akka sabattis akka lammittis gara shahaadateeni siyaama. Gara rabbi tokko qofa dhugoomsu, gara rabbi tokko qofa gabbaru, gara nabi Muhammad ergamaa ta'utti siyaama adeero. Namni waaqeffataa kana dhaggeeffachaa jirtu oromoon sabni kiyya sin jaaladhaaf waan ta'eef gara rabbi siyaamaatilleen. Kootu rabbi tokko waliin gabbarra Allaha isa nyaanne isan dhuyne isa sheekitti hin haajamne isa qeesitti hin haajamne isa lubatti hin haajamne Allah subhanahu wa ta'ala isattiin siyaama adeero kootu gara Allah. Nuti ayyaana irreechaa akka amantii islaamatti kabajaan amantii islaamaa keessa jirtu amantii namaa hin tuqinaadha, amantii namaa hin arrabsinaadha. Namni ani waaqeffataadha jee mirga guutuu qaba dhaqee ayyaana irreechaa irreeffatu. Namni muslimaa yoomoo ayyaana irreechaan irreeffanne amantiin warra arabaati ja'anii ummata muslimaa arrabsuun amantii keenya tuttuquun kanan hayyamne. Meena obsi xiqqashoo eewwa akkanaan godha. Walii gallaami. Kanaaf ummanni wanni na hubachuu qabdan xiqqaa fi guddaan ayyaanni irreechaa ayyaana ummata oromoo hundaan isa ilaallatu miti. Ummata oromoo hunda ilaallatu. Ummata oromoo irraa kan amantiin kiyya waaqeffataadha jee isa ilaallata. Kana cibsinee osoo hin taane ol qabannee walii ibsuu danda'uu qabna kabajaadhaan. Amantiin islaamaatis amantii ummata arabaa qofa ilaallattuu miti dhaggeeffadhu. Amantiin islaamaa araba dura turte. Nabiyyi irraa boodaatu dhaloota arabaa tahee achirratti gabaabbatte. Na obsiga likkitti na dhaggeeffadhu. Buurii gurraafadhu. Dubbii tarafa futee hin fiigine. Amantiin islaamaa ummata arabaa itti dhufte malee ta isaaniitii miti. Amantiin islaamaa nabi Aadam, nabi Nuux irraa jalqabamte. Guyyaa dhaloota ilmi namaa addunyaa tanarratti argamerraa jalqabamte. Amantiin islaamaa ilma namaa hundaafuu rabbiin subhanahu wa ta'ala
isii tana buuse. Kanaaf hunda keessanuu Oromoo taatanii, Faranjii taatanii, Nasaaraa taatanii, Yahudaa taatanii koottaa gara Islaamaa isin jenna. Koottaa gara Rabbii tokko qofa gabbaruu. Koottaa gara Allaha qofa gabbaruu isin jenna. Xiqqaa fi guddaa keenya abbaa gadaatiis qeesiidhaas lubaas hunda keessanuu jechuudha. Yoogaa sirriitti na dhagayaa jiraattan. Tansanii achiin dabarte immoo ayyaanni irreechaa akka muslimatti an irree kiyyaa miti. Irreen kiyya Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kana nyaachisu, kana sooru, haa nu jiraachisu Allah subhaanahu wa ta'ala. Nuti gaafa kaleessaas ayyaana irreechaa dhimma kanaa wal qabatee dubbataa turre. Namni muslimaa haa irreeffatu miti ka jechaa turre. Takkaa guyyaa tokkollee namni muslimaa haa irreeffatu hin jenne. Kaleessa waggoota lamaan dura sababaa mootummaan wal argaa ummata Oromoo karaa hunda cufee tureef, Oromoon wal arguu dadhabeef, Oromoon itti dhimma siyaasaa isaatii fi dhimma hiriiraatii fi dhimma walgahii isaa ayyaana maqaa irreechaa kanaan walgahii ayyaana maqaa irreechaa fayyadamee haa gartee mootummaa bahee balaaleeffatu. Mootummaan hayyamni inni ummanni Oromoo wal arguun qofti qabu maqaa amantiiti, mirgi amantii waan kabajamuuf. Kana keessatti ummanni Oromoo muslimaa fi kiristaanaa fi waaqeffataa fi xiqqaa guddaan dhimma kana itti fayyadamee qabsoo isaa itti haa fayyadamuudha malee ayyaana irreechaa dirrii irreeffannaa irratti dhaqee haa irreeffatuudha miti. Sun yoo nu biraa dogoggora illee ta'e ilaalchi nu biratti yeroo san ilaalamaa ture kan gartee yeroo san keessatti bifa ummanni Oromoo qabsoo isaa karaa takkittiin itti qabsaa'uudhaaf yaalii godhe. Karaa takkitti qofti hafeef karaa san qofa waan ta'eef maqaa amantii irreechaa waaqeffataa kanaan walgahii waan mootummaan hayyamuuf yeroo san keessatti dhiibbaan sababaa amantiitiif jecha akka irra hin jirreef waan jedhu bifa sanii yaadne ummanni muslimaa dirree irreeffannaa hin dhaqini. Guyyaa ayyaana irreeffannaa san immoo maqaa ummata gartee waaqeffataa ayyaana irreeffatu saniin bahee qabsoo isaa mormi isaa bifa danda'uun haa itti fuufuu jenne malee dirree irreeffannaa san dhaqee haa waaqeffatu hin jenne. Kan akkasii jalaa gale yoo sun dogoggora ta'e akka beekumsaa fi ilaalcha keenyaatti ture. Yoo sun beekumsa ta'e wallaala ta'e irraa deebine nuti. Ilmi namaa ni dogoggora. Haala yeroo saniitii fi haalli yeroo san keessatti uummanni Oromoo keessa ture sun furmaanni biraa ka isaan yeroo san keessatti qaban mootummaa kana gabbahanii balaaleeffatuuf addunyaa irratti badii isaanii saaxiluudhaaf maqaa ayyaanaa saniin fayyadamanii gabbahanii fincila qabsoo karaa nagayaa gaggeessuudhaaf dirree irreeffannaa san dhaqanii irreeffatu osoo hin taanetti kana hubadhuga san ture. Sunilleen akka ilaalcha gartee amantii islaamaatti yoo dogoggorate akka Rabbii fi Rasuulitti yoo dogoggorate irraa deebine sanillee humbaan yoo dogoggorate yeroo sanitti nuti akka itti ilaalle akkaataan itti hubanne wanni kuni ummanni keenya bakka san dhaqeen irreeffatu hiriira san keessatti hirmaatee hiriira san haajaa fi hajji akka jaan gartee hajjiin dhaqe jettee haajaa keessa bahachuu jechuu. Amma hajjiin dhaqe jettee haajaa keessa bahachuu bifa saniin ilaallaa turre jechuu. Maaliif mootummaan ummata Oromoo nam lamaa sadii ka walitti dhufu adamsuu fi ajjeesuu fi hidhaan hidhuu keessa ture jechuu yeroo san keessatti. Sunuu haa jennu sunuu wallaalaa fi ilaalcha keenyaatu sadarkaa saniin nu gahe malee sunuu qabsoo teenyaaf bu'aa inni buusellee hin qabu osoollee taa'ee jechuudha. Sunuu yeroo san keessatti ilaalcha nuti gartee dhiphina takka ammoo hiraarirraa kan ka'een xiiqirraa kan ka'een sammuu aqlii qabduun yaadu osoo hin taane sammuu miira qabduun yaaduudha. Miira keessa turre sammuu miiraatiin ummata keenya kan ajjeefamaa ture san, ummata keenya kan hidhamaa ture san, ulamaa keenya kan ari'amaa ture, masgiidan keenya kan nurraa gobamaa ture. Miira keessa seennee sammuu miiraatiin yaaduu eegalle sammuu aqlii qabduun osoo hin yaadne jechuudha. Maaliif?
لا تكن صوبم لمن صوبم ولي قلامتي مالف كليسا أكستايف أرانتن أكستهو قبيتشون دندون نمني لكبولون واقف بهاف لكبولون نمني بالشات لكبولون نمني وهو بتادين نعم كناف أياني الرجال أكنا مسلماتي أيانا نما مسلماتي ميت أيانا نما ربي رسول قوم سيتي ميت كليسك أبسوداف اتحافا يدمنو جنة وانتوتا غري خاگرتي نموتا غري غري دو غرسو أفان كينيا راكم بهان تطوري وانسان سريسون درقاما كي يوسون لبودان جرو وسون دوتي نتلوفنه جو كناف حواسني كيا واني بيخو قمنو نمني واقفتا أيانا الريفتا يو الريفتي مرغا غوتو قب مرغا نما هندي بنا ولي قلامي أما سوني أنه هقيو نقدسيسو مالف يرو أيانا الريچا كنا أجندان كن مالف نبرو جاجيس مالف أيانا الريچا رتي مالف أمني مسلماتي في أمني أورومو كن مالف والأفان دبراول غافا أمني كريستيانا أمنتي إسا كريسماس إسا هوردفو يا إنتو هنجرتو غافا أمني يهودا أمنتي إسا هوردفو يا إنتو هنجرتو غرو كينيكم مالف وقيو أيانا الريچارتي مالف ودباولا ركون جرتو مالي كانوا مسلما كاناتو أياني رفناكن أيانا آدا أمة أوروموتي جئ نورتي وأبو بربادا كناف أمني أورومو مسلما ديبسا كنا ديبسو رتي درك أمام يجو أمني مسلما أورومو أياني الرجال نلالتيو جتي ريتي سن أتي في ربي كيتي مرقاقوتو قبض قرومو نورتي إمبوزين قولين إمبوزيتون نورتي إباهين قولين أكا أياني الرجال كنا سولين الرفنوف مرقاقوتو قبض أتا كنا مسلمات أياني الرجال نلالتيسا يو جتي أياني الرجال أمنتيكي يو جتي أياني الرجال آداكي يو جتي أتي في ربي كيتي خوالقافتو nuti wanni sin jannumu ayyaanni irreecha amantii islaamatti bakka hin qabu fudhatamallee hin qabu nillee hin deeggaramu kanaan sin jan this is not been extreme amantii kiyya jaalatu irratti extreme ta'uun kiyya badiin qabu atis amantii kee jaalatti aadaa kee jaalatti bara extreme taate bara atis aadaa kee jaalatteeti amantii kee jaalatte extreme taate it's okay anis amantii kiyya jabeeffatu eenyummaan kiyya ani oromummaa amantiin kiyya immoo islaamummaa dhageeffatta akka Naasir Anur Hamzatti ani oromoodha saba oromoo irraa hin dhaladhe amantiin kiyya islaama walii gallaami akkasitti walii yaabenu ati yoo waaqeffataan amantii kee tahe kabajaadhaan wal dandeenye waliin haa jiraannu ayyaana irreeffachuu barbaadu irreeffadhu adeeroo guyyaa 360 jiru guyyaan 360 hundinuu yoo ayyaana irreechaati jettee irreeffatte ka irreeffatu ati ka ayyaaneffatu ati rakkootti hin qabnu adeeroo garuu namni muslimaa amantii islaamaa keessatti wanni kuni rakkoo hin qabu yoo jette ifa sii baasuun dirqama nutti ta'a jechuudha wanni kun rabbii biratti subhaanahu wa ta'ala dhoowwaadhaa sin jenna ayyaana irreeffachuu dhiisiti amatatti waggaa eeggattee ati akkanumattu akkuma oromottu waggarraa guyyaa addaa tokko godhattee guyyaa kana guyyaa gartee rabbii gabbarruu jettee guyyaa san guyyaa rabbii galatoonfannu jechuunu dhiisi ayyaana irreechaa akkanumatti walitti dhufneetuma guyyaan kun guyyaa rabbii galatoonfannu jettee amatarraa walitti dhufuun amantii islaamaa keessatti bid'aadha duraan dursee bid'aa jedhama akkuma moolidni amma bid'aa ta'ameetti jechuudha anama nama muslimaati amatarraa namni muslimaa gari dhaloota nabi Muhammad guyyaa ayyaaneffatee guyyaa kana mootummaan Itoophiyaa dalagaallee dhaabee guyyaa kana namni ayyaaneffatee bashannanaa oola akka nama muslimaatti ayyaanni mawlidaa nan laalchisu amma islaamummaa bakka bu'u ayyaanni mawlidaa osoo aadaa ummata islaama ifin jedhutti illee aadaa keenya osoo ja'ani rasuulli rabbii hin goone alayhi salaatu wasalaam walii gallaami compromise godhuun hin jiru amantii islaamaa keessatti osoo abbaan kiyya haati tiyya ayyaana irreeffataa aadaa oromootinaan jaani arraan tana islaamummaan tiyya an aadaa tiyya islaamummaatu aadaa kiyya islaamummaatu ayyaana kiyya anaaf osoo illee haadhaa fi abbaan kiyya kalees abbootii keenya
gaafa islaamummaan isaan hin dhaqqabin ayyaana irreechaa aadaadhaaf qabachaa turan suni zamana islaamummaan isaan bira hin dhufin eega islaamummaan nu dhufte immoo islaamummaan ayyaana ummanni arabaa dur ayyaana irreeffachaa kana qabaachaa turan dhaggeeffadhu rasuulli rabbi alayhi salaatu eega dhufe booda ayyaana iidul adhaa fi iidul fixran rabbiin jijjiireef bakka buuseef jechuu nutis oromoon yoo kaleessa aadaa keenya keessatti ayyaanni oromoon beeytu irreeffachaa qofa yoo taate eega rasuul sallallahu alayhi wasallam nu dhufani ayyaana iidul fixrii fi iidul adhaa ja'amuun bakka nu buusee jira siigaleegaa gurrishi caloo yoo lakki nuti ayyaana iidul fixriitis iidul adhaatis ni kabajanna irreeffachaas ni kabajanna yoo jette naasirii fi ati wanni irratti wal dhabdanii jiru sun mirga keeti rabbiidhaan qofa guyyaa qiyamaa haasoyita jechuudha namoota biraa immoo hin burjaajeessin beekamtii qabduun aktivistummaa qabduun irree qabduun dandeettii qabduun humna qabduun ummata islaamaa biraa nurraa hin burjaajeessiniis hin jenna amantii islaamaa keessatti namni muslimaa irreeffachuun dhowwaadha namni muslimaa irreeffachuun dhowwaadha naam walii galaa miti ayyaanni irreeffachaa yoo aadaa ta'es yoo amantii ta'es akka muslimatti nuti ayyaana kana irraa qooda fudhachuun itti hirmaatuun dhowwaadha haraam nageessa akka nama muslimatti jechuudha walii galaa miti akka nama muslimatti ayyaana irreeffachaa jechuudha akkasuma irreeffachaa jettanii aadaa oromootis yoonaan jette dhaggeeffadhu lakki kun amantiidhaa miti aadaadhaas yoonaan jette amantiin islaamaa aadaa taatus amantii taatus aadaan amantii islaamummaa keessatti waliin simanne hundinuu baaxila jennaan yoo amantii islaamaa keessatti aadaan tun fakkeenyaaf uffanni an uffadhee jiru kun fakkeenyaaf aadaa oromoo keessatti ni uffatama amantii islaamaa keessatti ibsattaruun huccuu uffattee huccuun sun waan biraa calaqqisuu baatu badii calaqqisuu baatu huccuun an uffadhee tun yoo badiin calaqqisne aadaadha aadaa oromooti haa jennu huccuun uffatuun yoo amantii islaamaa keessatti wanni sun waan wal simatuu tahe amantiin islaamaa ni qeebalti walii galaa miti kanaafuu obboleen islaamaa hubannootaan haa deemnu amantii namaatis hin arrabsinaa takka namni ayyaana irreeffachuu barbaadu mirga guutuu qaba akka ati islaamummaa qabaachuudhaaf mirga guutuu qabdutti kana walii haa bayinu wanni warra islaamaa garii abukaatota jennaan abukaatota amantii waaqeffataatiif abukaatota muslimaa kan amantii waaqeffataa abukaatoo ta'aniif jechuudha warri amantii waaqeffataatu gabbeen dubbatu ummanni muslimaa garii abukaatoo waaqeffataa taatanii osoo waaqeffataan bakka isin hin buufatin osoo waaqeffataan isin ergatin amantii waaqeffannaa bakka buutanii maqaa waaqeffannaatiin ummata muslimaa burjaajeessuu fi arrabsuu dhiisaa keessattuu ummanni muslimaa hubannoota abukaatoonni amantii waaqeffataa bakka buutan kan ummanni dhaloonni muslimaa jechuudha osoo ummanni waaqeffataa isinuun ergatin amantii waaqeffataa bakka buutanii maqaa waaqeffataatiin waaqeffannaa amantii isaaniitillee maqaan arrabsiisina dhaggeeffadhu abukaatoo namni si godhate hin jiru ati amantii tee baradhu amantii tee barsiifadhu amantii tee hordofi namni waaqeffataadha ummanni muslimaa na miidhe na arrabse na waan godhe yoo jee nutiitu irraa bakka bu'ee dubbata bifa amantii islaamaatiin waliin balleessinetti ati immoo bifa amantii islaamaatiif jibbaa qabduun bifa amantii islaamaatiif rakkoo qabduun gabbaatee amantii namaa bakka buutee amantii lamaan jidduu rakkoo hin uumin haganuma sinjaa keessattuu warri muslima taatan osoo hin baratiin beekamtii argattan amantii teessan hubadhaa baradhaa waaqeffataadhaas kiristaanaas islaamaas hundaahu waliin baadhannee waliin dandeenyee wal baadhannee walii obsinee waliin deemuu dandeenya jidduu kanatti immoo wallaalaan nu burjaajeessin agaruma sidhaama namni waaqeffataa yoo amantiin isaa agartee irreeffachuu fi irreeffannaan irree teenya je mirga guutuu qaba nutis akka muslimaatti maali irreen teenya Allahadha subhanahu wa ta'ala maali irreen teenya salaata keessa jirti
irreen teenya maal keessa jirti soomana keessa jirti irreen teenya maal keessa jirti hajjii keessa jirti naam sii galaami kanaafuu irreeffachuun irree teenyaa miti ayyaanni islaamaa takkaa irree keenyaas ta'een beeku dhaggeeffadhu tanasiifin hima unkaan ayyaana irreeffachaa dhiisiti ayyaanni islaamaatu irree keenya ta'een beeku irreen teenya rabbuma subhaanahu wa ta'ala rabbuma qofa gabbaruudha deero irreen teenya rabbi qofa gabbaru unkaan irreecha dhiisiti idul adhaa fi idul fixiinu irree teenyaa mitiin sin jaan unkaan ayyaana irreechaa dhiisiti kiristaanaa fi immoo waaqeffatan yoo inni barbaade irreeffannaan irree teenya jee mirga guutuu qabdan adeeroo dhaggeeffadhaa jedha ammallee waan itti amantan dhagaa gabbaru muka gabbaru citaa gabbaru waan feetan gabbaru sun isinii fi rabbiidha subhaanahu wa ta'ala nuti immoo akka nama muslimatti dhagaa gabbaruu hin dandeenyu citaa gabbaruu hin dandeenyu muka gabbaruu hin dandeenyu bishaan gabbaruu hin dandeenyu luba gabbaruu hin dandeenyu qeesii gabbaruu hin dandeenyu waliigallaami aadaan teenya amantii islaamaatiin wal faalleessinaan yoo waliin siman achumatti dhaabuu danda'uu qabna waliigallaami kanarratti immoo wal jaalachuu qabna gaa oromoo dhugaa walitti himnee waliin jiraachuu danda'uu qabna anis amantiin kiyya akkana jettiti akkana naa hubadhu atis amantiin kiyya akkasii walii haa hubannu walirratti impoos godhuu haa dhiisnu dhiibbaa walirratti hin godhina kan waaqeffataati islaama irratti dhiibbaa hin godhin kan islaamaatis waaqeffataa irratti dhiibbaa hin godhin amantii teessan barsiifadhaa kallattiin waliigallaami namni waan itti amane haa jedhu naam waliigalee kanaaf ayyaanni irreechaa nama muslimaa hin laalchisu ayyaana isaatiin miti na obs ayyaana isaatiin miti namni ayyaanni irreechaa ayyaana ummata muslimaa laalchisu jechuu amanu ani gaafiin qabaaf ayyaanni idul adhaa fi idul fitriin ayyaana ummata arabaa laalchisu jechuudha ayyaanni idul adhaa fi idul fitriin ummata arabaa hunda ni laalchisa ni laalchisu maaliif arabni hundinuu islaamaa miti gariin nama akkasii fudhattee jirta atis akkas nun jechuu jirtaa bar oromoon hundinuu waaqeffataadha nun jechaa jirta jechuudha hay bar islaamummaa dura waaqeffannaan bar aadaa arabaa turtee bar islaamummaa dura arabni waaqeffatu ture bar maal taatan islaamummaan osoo biyya arabaa hin seenin dura wallahi wa rabbal kaaba arabni waaqeffannaadha amantii waaqeffataa qabachaa ture dirree irratti bahaa turan bishaan laga irratti bahaa turan na obsi kanaafu yoo akkas jennee bar ayyaanni waaqeffannaadha ayyaana ummata arabaatis jechuu qabda jechuudha akkas taatu kanaaf dogoggora namni ayyaanni islaamaa ayyaana ummata arabaati jedhu dogoggora guddaa keessa seena namni ayyaanni waaqeffataadha ayyaana oromoo hundaati jedhu dogoggora guddaa keessa seena ayyaanni idul adhaa fi idul fitriidha gosa tokkollee laallatu araba tokkollee laallatu nama muslimaa qofa laallata ayyaanni irreechaatis gosa tokko qofa laallatu nama ani waaqeffataa ifin jee hunda laallata waaqeffataan oromoo qofaa miti dhaggeeffadhu oromoo yoo waaqeffataan oromoo qofa jette seenaa hin beektu amantii hin beektu baradhuun sin jaan waaqeffatuun amantii ummata oromoo qofaatii miti arabni sun ka waaqeffatu jira faranjilleen ta waaqeffatu jirti maal taate obboleessoo akkaataan itti isaan waaqeffatanii fi yeroon itti waaqeffatan walaa dhabdu malee waliigalaa miti kanaafu akkasitti hubachuudhaan hubannaadhaan waliin haa deemnu waliin arrabsinaa dirqama waan ati dhageeyuu barbaaddu siif himuun qabu yeroo gargari hadhooytu siif himuun qaba gaa osuma isin hadhooytu liqimsinarra guyyaa hunda si waliin dibbee dha'uun qabu gaa siyaasaadha jee gaafa dhugaan amantirra dhufte siyaasaan isa achumatti hafti ayyoo fi abboon isa achumatti hafan tarabbii gaafa dhufte bar tarabbii gaafa dhufte haadhaa fi abbaa keetu dhugaa itti himaatuma ummaatiyya haadhatiyya dhugaan jirtu tana narraa fudhadhu jettan sabboonummaa fi safuu fi aadaa fi siyaasaa fi jinni jaan kan hundinuu hin daleeyduun sin jedheeroo na dhagaa jirtaami rabbii fi rasuuliin wanni gad dhufe
dhugaa walitti himaa dhugaa walii hubachiisaa deemuu qabna walirra qaqqabuun hin taatu sabboonummaan wanni jaamu hin taatu bakka kanatti sabboonummaan tiyya akkanatti dhugaa sitti himee sirriin jiraachuu ana ibnu muslimun oromiyyun akkas jechaatiin sitti himaa bara ana ilma muslimaa ilma oromtichaa sabboonaa keeyyeetiin sitti himaa bara akkasitti waaqeeffatuun amantii islaamaa keessatti dhoowwaadha ayyaanni irreechaa jechuudha nuti ayyaana amatatti hogguu lama qofa qabna amantii islaamaa keessatti ayyaanni sadaffaadha kan jum'aa qofaati walgahii ummanni muslimaa jum'aa irratti walgahii waliin salaatu sanii achitti ayyaanni biraa ka mawlidaatis haa ta'u ka kirismasaasis haa ta'u ka biraatilleen haa ta'u amantii islaamaa keessatti guyyaa san ayyaaneeffachuun dhoowwaadha dhiifama naa godhe kanaaf amantiin kiyya akkas naa jaagaa na jaaladhugaa garaagarummaa kiyya jaaladhu garaagarummaa keetis jaaladhee kabajee haa jiraadhu ani ayyaaneeffachuu dhabuudhaaf oromummaan irraa hin mulqinii piliis sin kadhadhaan sin jaagaa ayyaaneeffachuu fi ayyaaneeffachuu dhabuun oromummaa naman gootu oromummaa naman baastu areeda qabadheetiin si kadhadhaa oromummaan irraan fudhatiniin sin jaadero akkam jettagaa anis areeda qabadheetiin islaamummaan araba naman gootu arabummaa irraas naman baastu sin jaa islaamummaan araba qofattiin dhufne islaamummaan gurraachaa fi diimaa fi adii siboo bar bilaal ibn rabaah dhalataa bar oromiyaati jenneeti boo itti dhaaddannaa bar maal taate gurraacha bareedaa keessi isa bilaal ibn rabaah isa hundatti dhuftee bar islaamummaan wateero kanaafu please oromummaan irraa mulqinga please ayyaana irreechaa irreeffachuu dhabuudhaaf oromummaan irraa mulqin please oromummaan islaamummaa waliin oromummaan tan rabbiin subhaanahu wa ta'ala irratti nu uume islaamummaa illee irratti nu uume tan namni namaaf kennu miti tan namni namarraa fudhatu miti islaamummaas namni namaaf hin kennu oromummaas namni namaaf hin kennu kanaaf itti dhalanne nurraan fudhatinaadha ani Naasir Anwar Hamzaa Muhammad Ali Dibbeeti akaawwan kiyya dibbeedha kunno Naasir Anwar Hamzaa Muhammad Ali Dibbee jaamalal dibbeen jechuun maqaa oromoo irraa dhufe adeero kanaafu please areeda qabdeen si gaafadha narraan fudhatiin oromummaa too sabboonummaas ayyaana waaqeffataa dubbatuudhaaf badiidhaa miti adeero namni ayyaana hin irreeffanne ayyaana irreechaa hin irreeffanne oromummaa miti oromoon qabu aadaa oromooti wanni jedhamu hin jiru kan aadaa kiyya je'ee itti amane gaafii guyyaa qiyaamaa rabbiidhaaf deebisu qopheeffadhu jenna mirga guutuu qabda feetu irreeffadhu hin irreeffatiin sin hin jenne nuti garuu dhiibbaa nurratti hin godhin maqaa qabsootiin maqaa siyaasaatiin maqaa siyaasaatiin waa hedduutu amantii waaqeffataa kana sababeeffachuudhaan legitimize godhamaa dhufaa jira systematically garri itti deemaa jirru gara gartee oromoodhaaf gaarii miti kanaaf akkuma kiristaana tahuu beenee kabajnee waliin jiraannutti waaqeffataanis waaqeffataa ta'ee beenee kabajnee waliin jiraannutti islaamnis islaama ta'ee beenee kabajnee waliin jiraannutti kabajaadhaan waliin haa jiraannu oromoo dachiin bal'oodha nuti dachiin keenya nu bira dabartee ummata biraatiif chaayinaafuu hunnoo chaayinaanu Itoophiyaattu galaa jirti dachii bal'oo tanarratti wanni walitti dhibbisnuuf hin jiru ani gara amantii islaamaa siyyaama kan kiristaanaatis oromoo dhaggeeffadhu kan waaqeffataatis dhaggeeffadhu kootu naa waliin rabbi tokko gabbariin sin jaa bifa bareedaadha rabbiin ani gabbaru suni rabbii namatti fakkeeffamuu miti rabbiin dhalanne rabbiin dhalchine rabbii jaartiin qabne rabbii isa haqaan gabbaramaa ta'e alwaahidul ahad alfardu samad isa nyaanne isan dhuyne isan dadhabne isan rafne isanatti hin haajamne isa isitti hin haajamne isa ilmoon qabne isa hin dhalle hin dhalchisne isa haadhaa fi abbaallee hin qabne isa jalaalam jiraataa ta'e isa uumaa duraaniitiis isa uumaa boodaatiis isa jiraataa duraatiis isa jiraataa hafaa boodaatiis isa gartee addunyaan tun guutuun yoo kafarte ittiin haajamne isa addunyaan guutuun tun yoo islaamoitees haajaa ittiin qabne duba rabbiin ittiin haajamu nutiitu rabbi itti haajama malee rabbiin keenya oromoon hundinuu kiristaana taateef ni arase fakkaate nutiitu miidhama malee oromoon hundinuu muslima taateef
ربي سبحانه وتعالى موتما إساك يسوى دبلا سفكاته هند بلوف نتيتو اتملكا وملي كناف ربين هدو منك نيتي هجان كبو ربين كواليتي نما قرتي بؤا كبو نفا في لفي نما لبو كبو كربي لغارن قبرو تهجا كبا بلي سمان تنيا تقوم ربي قبروني بلي سمان تنيا كوال كبجوني بلي سمان تنيا أمنتي ربي نرتي نبي محمد إرجين ورسيسان كبجو نعم ملكنا الدنيا في آخرة لا إله إلا الله جتون لقي فرد أبا غمدا أبا دولا تكا مال جتنين بو مال جانين أبا غدا جتنين أبا غدا كرا نبي محمد سياما قط قل فينا في كبجان تيتن الدنيا قفا من تيتن آخرة لنسي دولمتي قط أدعوك قرا ربي سياما ديرو قط سجالة داف سياما سجالة داف ستة آمدا ورموتو ولنياتنا وان مرغنا ما ولي كبجا هادين ولرت إبان قلنا أكسين سنجا ترتي غاري كباتو ناجراتو بارك الله فيكم I love you all إسنين جالتنا كبجا ولين هاجرانو ترتي غاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته